Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegalee kaaba Itoophiyaa jiraattonni bakkeewwan haaraa waraanni eegalee jedhamee jiran waan jedhan. Asuma walqaayititti duratti bakkicha dhukaasi jabaa ture. Barii sa'aatii 11 eegalee dhukaasi ture. Haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti raawwateen namoonni hedduu du'uu jiraattonni BBC'tti himan. Maatii kudha keessa haati koo dadhabduudha. Amuruu jirra amuruutti humna kallee fiiramnee jirra akka taa'u. Gabaasa bal'aa qabna nama Maqaleedhaa gara Finfinnee imaluuf ji'a tokkotti fudhate alarraas dhimmoota ijoo ta'an dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Humnoonni Tigraay gama Walqaayit Sudaan daangessuun dabalatee lola eegaluu mootummaan himate Walqaayit bakka naannoon Tigraay naannoo Amaaraa waliin kiyya jedhanii itti wal lolaa jiranii fi waraanni guddaan buufatedha. Walqaayitiin ala gama Waagimraa akkasumas karaa Sudaan daangessuun lola banana jechuun mootummaan himateera. Dubbii TPLF obbo Geetaachoo Radaa itti gaafatama jalaa of oolchuuf kana jedhu jechuun himannaa kana hin fudhanne. Dabalanis bulchiinsi ministeera muummee Abiy waraana Eertiraatti erguun waraanicha idil addunyaa gochuuf yaada qabu jechuun himatan. BBC'n himannaawwan lamaan qaama walabaarraa waan mirkaneeffate hin qabu. Jiraattonni bakka mootummaa lolli eegale jedhetti BBC'n dubbise dhukaasa jabaa dhaga'uu himan. Bakkeewwan lolli eegalame jedhame keessaa tokko Saqooxaatti jiraataan BBC'n dubbise kana hime. Barii sa'aatii 11 eegalee dhukaasi ture. Bakki kun magaalattii irraa fagaata. Wanti addaa magaalaa Saqooxaa keessatti raawwate hin jiru. Suuqiinis, manni nyaataas, baankiileenis banaadha. Waajjiraaleen mootummaas ni dalagu. Ibsaanis jira. Hawaasni nagaa barbaada. Baqattoota 70,000 ta'antu naannawa magaalaa Saqooxaa jiru. Magaalaa keessa dhukaasni hin dhagahamu. Bakki dhukaasni jiru Saqooxaa irraa kiiloomeetira 40 haga 60 fagaata. Jiraataan biraa Walqaayitii BBC'n dubbise halkan roobitti bari'uu jalqabee dhukaasi jabaa dhaga'amaa akka ture hime. Asuma Walqaayititti bakki Barakat jedhamu jira. Duratti bakkicha dhukaasi jabaa ture. Bakka ani jiru Humaraa irraa Barakat ga'uuf Maayikaadiraa keessa baata. Humaraatii hanga Barakat kiiloomeetira 30 oliidha. Dhukaasi kun barii sa'aatii 8 eegalee hanga ganama sa'aatii 3 fi walakkaatti dhaga'amaa ture. Mootummaan ibsa baaseen ammallee karaan nagaa hin xumuramne ofirraa ittisuu itti fufaa jedheera. Waraanni akka haaraatti kaaba Itoophiyaatti waraana mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduu eegalee torban tokko guuteera. Haleellaa qilleensaa kibxata galgala kan roobitti bari'u magaalaa Maqaleetti raawwate jedhameen hubaatiin ga'uu humnoonni TPLF himaniiru. Tokko naannoo hospitaalaa kaan immoo bakka Hamidaa'e jedhamuu fi bakka da'annoo qubattootaa jedhamee rukutuu ibsanii. Dhimma kanarratti mootummaan waan jedhe hin qabu. Miidhaan namarra dhaqqabe yoo jiraate baruuf yaaliin BBC'n taasises hin milkoofne. Gama kaaniin Koongiresiin Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni bifa haaraan eegaluu fi naannoo Oromiyaatti walitti bu'iinsi hammaachuun gadduu ibse. Dhaabichi waraanni furmaata miti jechuun furmaati karaa nagaan akka barbaadamu gaafateera. Gaggeessaan gamtaa Sooviyeet duraanii Mikhaayil Gorbaachev umurii waggaa 91tti du'aan boqotan. Pireezidantiin gamtaa Sooviyeet duraanii walgaareeffannaa biyyoota lixaa waliin Raashiyaan qabaachaa turte qabbaneessuun hariiroo gaarii uumuu yaadatamu. Gama biraatiin ammoo bara 1991 gamtaa Sooviyeetii diigamuurraa oolchuu dadhaban jedhamuun komatamu. Hirphaa gammachuu. Mikhaayil Gorbaachev waraana ololaa keessatti qooda guddaa gumaachaniin yaadatamu. Bara 1985 aangoo qabachuudhaan gamtaa Sooviyeet biyyoota lixaa wajjiniin akka walitti dhuftu gumaacha guddaa qabani. Gama kaaniin ammoo gamtaa Sooviyeet diigamuurraan oolchinee jedhamanii komatamu. Du'a Gorbaachev hordofee hooggantoonni biyyootaa fi dhaabbileen garaagaraa gadda isaanii ibsataa jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres inni nama seenaa jijjiiree jechuun leellisan. Itti dabaluun addunyaan gaggeessaa beekamaaf nama yaadota garaagaraa simachuudhaaf kutataa fi yeroo hunda nagaa buusuudhaaf dhama'uu dhabdee jedhan.
Hospitaalli Gorbaachof keessatti du'e akka jedhetti yeroo dheeraadhaaf dhibee kaleetiin qabamanii rakkataa turan. Du'a Gorbaachof hordofee pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin gadda guddaan akka itti dhaga'ame himaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gama isaaniitiin Gorbaachof gameessa siyaasaa bara waraana ololaa sana ilaalcha egeree gaarii qabaachuun ni danda'ama jechuu danda'edha jedhan. Ministeerri muummee UK Boris Johnson jabinaa fi kabaja Gorbaachof qaban jajanii ibsan. Gorbaachof bara 1985tti barreessaa olaanaa paartii Kooministii Sooviyeet ta'uudhaan gamtaa Sooviyeet bulchuu eegalan. Hoogganaan gamtaa Sooviyeet kan xumuraa kun namoota sirna siyaasaa addunyaa irratti dhiibbaa uuman kanneen qubaan lakkaa'aman keessaa tokko turan. Amma oduuwwan gaggabaabaan isinitti himaa. Xiyyaara waraanaa daangaa qilleensa Itoophiyaa seenee rukutee kuffisuu humni waraana Itoophiyaa ibsu hordofee Sudaan ambaasaddara Itoophiyaa kaartuum jiran waamtee haasofsiifte. Ambaasaddar Ibalxaal Ayimiroo miidiyaalee Sudaaniifis ibsa kennaniiru. Ta'us aangoonni biyyattii gammachuurraa waan dhabaniif gaaffiif waamuutu dhagahame. Hoogganaan dhimma alaa Saalsaawii Wayyaanee Tigraay obbo Haayiluu Kabbadaa guyyoota 3 darban achi buuteen isaanii dhabamuu maatiin BBC'tti himan. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee garuu to'atamuu isaanii odeeffannoon qabu jechuun BBC'f deebise. Dubartiin Saawudii Arabiyaa waan miidiyaa hawaasummaa gubaa barreessiteef waggaa 45 itti murtaa'ee jedhan rogeeyyiin. Gareen mirgaa daawun jedhamu akka himetti Nuurah bin Sayid Al-Qaataanii intarneeta fayyadamuun duudhaa hawaasaa diiguuf sochootu jedhamuun himatamte. Ispoorteessaan Afrikaa Kibbaa Oskaar Pistorius dursee akka gadhiifamu mana murtii gaafachuu fi atileetichi erga jaalallee isaa ajjeesee booda hidhaa waggaa 13 itti murtaa'ee jira. Oduu biraatan ja'a namtichi magaalaa Maqaleetti waggaa 10 hojjetaa ture Maqaleerraa ka'ee gara Finfinneetti deebi'uuf baatii tokko itti fudhachuu BBC'tti hime. Namtichi maqaan isaa kadhaamu hin feene kun waraana Tigraayitti jalqabee hordofee ji'oota 10f dhiyaatuuf miindaa dhabuun rakkachuu seenaa isaa BBC'f qoodeera. Akkamitti Maqalee keessa akka ture himuun eegala. Maqalee irratti በስራ ጉዳይ ነበርና 2005 ነው በኢትዮጵያ ነበር. Maqalee kanan deeme akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2005tti dhimma hojiitiif ture. Walakkeessa biyyaatiin gara sana dhaqe. Hojii mootummaaf achitti ramadameen Maqaleedhaan Mambootti achuma hojjetaa ture. Otoo waraanni hin eegalameen dura jireenya gaariidha jedhamuun jiraataa ture. Jireenya hawaasaallee akkasuma gaarii ture. Waraanaan booda wanti hundumtuu cuccufame. Hojjetaa mootummaa waan hin ta'eef mindaan hin jiru. Kanaaf rakkataa turre. Yeroo waraanaa sana hawaasa tajaajilaa achuma hojiirra turre. Wanti ittiin jiraannu ji'a 3 yookiin immoo 4 keessatti yeroo tokko gargaarsi maallaqaa zayitaa fi qamadii muraasni waajjira keessa hojjetaa turrerraa darbee nu kennamaa ture. Maqalee keessaa nan ba'aa jedhee kanan murteesse ji'oota 9 yookiin immoo 10 ta'uuf mindaa ji'aa homaa toon argatiin hojjenne galii biraa hin qabnu namas maallaqa kadhanneerra maatiin koos ni dhiphatu jedheen Maqalee keessaa ba'e. Maqalee hanga Allamaxaatti birrii 700 kaffaleen konkolaataan adeeme guyyoota 2 Allamaxaan bule waajjira hanga Qobbootti miilaanii fi gaariin adeeme. Humnoonni Tigraay waraqaa eenyummaa koo ilaalanii lubbuu keetiif sitti gaafatamummaa fudhataa jedhanii na dabarsanii kellaa irratti waraqaa eenyummaa koo agarsiiseen raayyaa ittisa biyyaatti otoo Qobboon ga'een harka kennadhe. Guyyaa 4 waajjira poolisii Qobboo na tursiisan. Sana booda kaampii buqqaatota Tigraay guyyoota 24 na tursiisan. Achitti ogeeyyii hojiirra turre ta'uu keenyatti himnaan akka tasaa kaampii buqqaatotaa sana keessaa nu baasan. Lixa Oromiyaatti haleellaa raawwateen namoonni nagaa iddoo ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himan. Haleellaan kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu magaalaa Gamsaatti raawwate. Lubbuu darbeen alatti mankuusaa meeshaalee, baankiilee fi qabeenyi kaan saamamuu jiraattonni himaniiru. Haleellaa kanaaf hidhattoota faannoo jedhan himatanii. Haleellaa walfakkaataa kana durallee bakkicha raawwataa ture. BBC'n garee kanarraa deebii argachuu hin dandeenye. Haleellaa kanarratti aanga'oota aanaa godinaa naannoo fi federaalaarraa odeeffachuuf irra deddeebii yaallus hin milkoofne. Jiraataan jalqabaa dubbifnee fi barataa kutaa 12ffaa ta'uu himu haala ture akkanaan hima. Hangammaattuu kunoo reeffiranii awwaalamne akkamaan bakkee jira. Uummanni waayyuun beeku ganama kan kursiin nyaannillee jira. Lafa rafutti illee kan hafee jira. Rasaasaan rukkutamee jira. Baqachuudhaaf jedhee kallattii wallaalee
itti fidee kan harkaan hedduuttis immoo jira harkaan butee kan itti jirutti waan akkasii jira jabaa miitee reef ammi du'eeffamee afillee hin beekamne uummanni koomeedhaan buqqee jira ol garbaddaatti magaalaan Agamsaa aanaa Amuurraa kiiloomeetira 24 kan isheen fagaattee argamtu gara gadiitti amma magaalaa Agamsaa keessa jirraa jechuudha shaggata waan akkana suuqii televezyiina caccabsitee amma saamtee kaan immoo barbadeessuudhaan baankii Awwaashillee ni gubbee mootummaanis ni beekan irratti dhaggeeffate waan akkasii jiraas jala dubartii daa'imman kan baqatanii jalaa bahuu hin dandeenye jaartii bakkee jira reessi namootaa gurguddoota maanguddoota baqatanii fiiganii jalaa bahuu hin dandeenyetu wareegame 28 ol lakkaa'amee jira 30 ol ammatti hin baramne kan du'eef kana keeyyuu walii yaafachaa jira yookiin facootee waan akka baddee waan ajaa'ibaa ta'aa jira. Dudduubaan fiigdee nu rukutte narraa adda korra uursee darbee rasaasni karaa dudduubaa jechuudha meeshaaleen nurratti dhukaastu waan akka bireeniis naafira alaala dhaabbattee dhukaastee nama meeqa nugukkeedhaaf kuffiiste jechuudha kan miila dhaabee innaan Dekkonnee baadhannee lafa Joorji Migireeru sana geessinee har'a wallaanaa jirruree ni qabnaa jechuudha. Jiraatan abbaa maatii 10 ta'uu himanii fi yeroo ammaa magaalaa Amuruutti baqatu BBC'tti dubbatan immoo bu'aa seenaa isaanii BBC'f qoodan. Kana dura Agamsaatti humnoonni mootummaa buufatanii turanii xumura torban darbe humni addaa Oromiyaa bakkichaa soosoo hordofee haleellaan kun raawwachuu himu. Mootummaan nu dagate jechuun komatu maatii olaanaatu dubbise. Kaleessa ganama sa'aatii 12 akkuma hirribaa kaaneen magaalaa kana keessatti anuma dhokaasni jammarame ilaalee agarre. Karaa Aarootii gara Bureetti kan adeemsuuf daandiin asfaaltii jechuudha. Dhokaasa guddaa ture. Dhokaasni guddaan kun immoo nama kukufiisaa dhufee maaliin jennaan faannoo xiqqootti na qabattee oltinaanii waaqatti naannoo boqqolloo keessatti xiqqumatti waaqumatti jashee qabeenya na bira dabatte. Sa'aatii meeqatti kun? Sa'aatii 12 hanga sa'aatii 7tti lafti kennuma biyyoomatti galagalliga. Qabeenya nama magaaziniitii suuqiin tokkotu masiin fe'atanii bajaajiitti motoratti makiinaatti fe'atanii naannoo sa'aatii 10 wayitti kaasni tasgabbaa'e. Amma eeggatta immoo akkasuma duraan isaa jechuudha. Baankii baankii kan daldala Itoophiyaa jechuun qaamni biraammoo dhufee ammas kan achi keessa waa tokko miidhee kan ba'eef jira. Kana waan hin taajjabe jechuudha. Amma baankiin Oromiyaas gubateera. Abbaatti gubatee rakkatee kun daa'imni nyaatu dhabdee baadillee bu'aa asirratti guluma. Baay'ee gaheera. Isin maatii keessan wajjin amma baqattanii eessa jirtan? Amuru galleera. Amurutti gosa kallee miidhamnee jirra. Akka taa'e. Namni isin naqqabe jira qaamni nageenyaa? Annu qaqqabe hin jiru tokkollee annutti bahee hin jiru. Annutti bahee hin jiru waa tokko nyaallee buluu hin qabnu daa'ima arginee beekkachaa jirra. Jajjabaadhaa. Haa ta'u ishee haa ta'u maal mootummaatu dhugate hin gatamne. Waliin itti dhugate wallaan gatamne akkas rakkachaa jirra. Sanbataa gargara humna addaa achi gadhiisee bahe. Gaafa humna addaa achi gadhiisee bahu uummanni miidhaa tattafee booda taateen kun irratti raawwatee. Namoota kaleessa ajjeefaman amma reeffi isaanii ka'eera achi immoo maalirra jiru? Wanti ka'een jiru waan xinnoo namni isaa arge fayyuma harkisee baala buuserraa kan darbe kan ka'een jiru. Isin maatii meeqa qabdu nama meeqa qabattanii baqattan amma? Ammani maatii 10 hin qabaa. Maatii 10 keessaa haati koo dadhabduudha. Ijoolleen maatii du'aa dandeenya deemuutti konkolaataa jiru tajaajila hin jiru. Achumatti na jalaa haftee maatii 9 immoo amma kun Amuruu hin geessifadhu. Jireenyi bakka harka qullaa waan qabnu hin qabnu horiilee saamamee jira. Horii qabnu saamamee dhangaan ishee jirtu manatti haftee isaatti bakka harka qullaa hin jira. Bakka qilleensa irra hojjeessuuf jiru namaree rakkachaa jira. Sagantaa BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa caqasaa jirtu Afrikaatti ijoolleen 25,000 ta'an achi buuteen isaanii akka dhabame waldaan fannoo diimaa addunyaa beeksise. Waldaan fannoo diimaa kan kana jedhee guyyaa namoota badanii akka addunyaatti yeroo kabajamettidha. Odeeffannoon dabalataaf gara marsariitii keenya bbcafaanormoo.com yookiin immoo gara fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo mil'achuu dandeessu. Sagantaa kana kan isiniif qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Boroo walitti deebina halkan gaarii.